Ana miyoo bokkuu lubooma keessatti argama. Dirii bokkuu lubooma kun dir seenaa guddaa qabu bokkuu lubooma fayyaa lafa hin jenneeni waan sirni gadaatii wal qabata seenaa guddaatti as duub jira. Jaarsi tokkam hanama laftana bareedduuf laftan kee jiraatu waan kan nutti hima dir bokkuu lubooma maa fedhanaaf. Diri bokkuu lubooma wanni jedhaniif diri bokkuu lubooma. Diri bokkuu lubooma kun armaan duraatti seenaa gadaa guddaa qaba. Armaan tulluu nam durii jedhanii Oromoon achi namni soddoma ka'ee nam aadaa keessaa baay'e aadaa Booranaa keessaa baay'e aadaa gadaa keessaa baay'e amma mudaamud jedhanii ijjeessan durii inni ijjeessan tarkaanfii irraa fudhatan akkasuma ijjeessan dhufanii nam 99 ijjeessanii Booran hin dhibbisan jedhanii muki gaafas ijjeessanii illee muki ejersa jedhanii muka ejersaa bokkuu sun armaatti nam 99 ijjeessanii Booran hin dhibbisan jedhanii bokkuu jissa jedhanii gaar kan jala gaari kun durii gaar diit cila jedhanii gaari maqaan bokkuu baay'e gaari kun kanam garaan ka'ee jisun Garam dhahaa garaan mul'atana. dhahaa amma Ina takhee. wataadarii mekelakiyaan mootummaa jalteetti kunini durii gaar diit cila jedhanii artiin jala qabee maqaan isaa bokkuu sun jalaa jissanii ennaani maqaan isaa bokkuun moggaafama. Gaafas jala qabdee maqaan isaa. Fulaan sun am jirti fulaan ammaan tan bokkuun sun ciisu. Injirtaa gammaa dhaddachee bokkuu sun jala ciisu isa sadii jala jissanii tokko ammallee hin jira. Ammallee cabaan isaa hadhibiinnen bahee jalaan injira gammaa. Agamman jira. Lafti kunaa gidir taate agamiyaa turte. Lafti kunaa gidir taate ganna 42 jirta. Gidir taate. 42 jirti. Gaafa qaraa warra ispaaltii midhaasuutti asii kaampaanii ijaaree fulagaa dhakaa sunitti xeliyaanii eegi xeliyaanii sun ijaare barbaraanii waraanillee dha'uu ittum deebi'anii booranii ittum deebi'a gosaaf gosanicha waraanii keessa baasullee armaan dheetu ittum deebi'a armaat ture lafti tunini lafa seena guddaa qabdu mataan boorana armaanii Ila. jiru. Gadaa waan sirni gadaa waan aadaa boorana taa boorani durii gatii agas geettitti kaffalee nam sunii fedhanii wareeguu malan itti wareegan suni beeknam waan sun harka qaba waan gadaa jajjabduu sun ta durii gatii agas geettitti kaffale. In qaba gadaa sun namni lakkisee illee ni jira guddate harkuma qaba waan gadaa sun ammallee waan namni xiqqaan kun keessa babba'ee aadaan adda addaa kiristaan jedhee islaam jedhee irra guurratti malee aadaa fi sana gammaan lakkin harkuma qaba aadaa isa sun itti fufuu jira. Amma mee gaarii sun gara mee kootti mee asin attaqee. Gaarii sun huunno sun gaar guddaa sun Gaara dhahaa sun. gaar dhakaa sun gaar dhakaa sun gaarii sun inni amma sadiin gaa bokkuu sun gaar sun jidduu jisse daddachi tokko jalaatti achiin jissa muki sunillee maqaan ejersa booraan armaa achi namni dhibbi kutanii jedhanii armaa jissanii nagaan bokkuu tanaa bu'e lafti tun laf bokkuu waraanitti deemeenini laf waraanii keessa dhaabate nagaa keessa bu'e. Tanaaf lafti tun laf nagaa. Bokkuun sun hagammaa capiisaa diqqaateen jiraa fayyadamuun sun maanti jedhu. Injirtaa gammaa ejersi hin dhumatu yaa gammaa capiisa mataan bokkuu sun injira. Eegi sun ganni hagam ganna faaq beetu gadaa eenyu fa'a onni sun akka taate beetu. Gadaan sunini Gadaa daawwee gobboo fa'a. gada daawwee gobboo jedhan. Boorana seeraa jiru mitume daawwee gobbooti daawwee gobboo allaati gada isaa jedhan. Daawwee gobboo yaayya. Yaayya. Bokkuun sun hagammaa capii bokkuu sun hin jira. Agamman jira. Gan 318 eegi suni. Agas. Ayyee. Injira. Ayya laf seenaa jajjabduu qabduu lafa bokkuu lubooma dhankee jirra. Bokkuun lubooma tun duuba lafa akkuma am dhageettan kana abbaan gadaa daawwee gobboo yaayya gan 318 duratti gaaf durii ayyoota gara afurii walti yaameedhanii ayyooti inni yaamsun keessa tokko mallee galaan fayyadanii abba kana layyoo fayyadanii dubbee dhaddachaa fayyadanii ayyoota tan duub tokko taltallee areero gaayo lae walte yaame duuba dolollo makala lafaana dirree keessatti argamtutti seera booranaa haaromsanii seeri booranaa kun duuba aadan biyyitii itti fidamtuun bara abba gadaa areero boru bakkalcha bar sun aadan guddoo laaftee baddeennaani daawwee gobboo yaayya duuba aadaa tan fuudhee deebisee haaromsee nama aadaa tanatti hin bullammoo luboom itti kaasanii ama mudaamud jedhanii nama aadaa tanatti hin bullu ka sabbi fuudhu ka goon fuudhu nama aadaa keessa ba'e akkanaan gaafas gadaa keessa balleessanii gadaa qulqulleessanii gadaan eegisuun jajjabaattee eegisuun gan 318 jajjabaattee hagamma deemu jirti booranni hagamma aadaa ofii ta'a sabbi fuudhu ta goon fuudhu aadaa waan hedduu
agamma waan suniif jabeessa harka qabaadhanim diri bokkuu lubooma kun dira bokkuu gaafas amaaf mudaan muddiin nam dhaanii namaa darra gor tarkaanfii irratti hin fudhatan suni fulaanan bokkuu sun itti jissan gaaram huunona duuba mul'atu kadhakaayyee wayii gubba ciibsuni gaarsuni agamma caphii bokkuu suni hagan 318 jiru bokkuun sun ejersaa fayyadanii canaa fayyadanii agamma wanni sun hin jirti jedhanii dirii bokkuu lubooma dirseen akkana qaba. Egaa dirii bokkuu lubooma kun duraanii maqaan isaa Dambalaa Arooressa jedhama. Dambalaa Arooressa jechuun dambala tokkotti as jira afaan masgida kana dambala kan duri horii dhuga fooratti as ta'aa ture. Magaalli kunin duraanii lafti isaa armaan diida armaan wayaama kana sattan waamaanii kee galaa ture. Diidi kun ammoo saala iddi guguufto bineensa adda addaa qaba. Akkasumas duraan ammoo lafti tunin guyyaan isiin ijaaramu jalqabde gaaf xaaliyaan karaa kan jaarte mani tokko harmi qubatee war suni shaayii gurguraa turan. Bokkuun lubooma laf seena qabdu. Seenaan isiin qabdu lafa nagaa callaati. Lafa nageenni itti beekamu. Nagaanni gaaf duri luboom namaa kaasanii bokkuu nagaa as jissan. Kan nagaa ittiin buusan. Eegi gaafas nagaan itti bu'e lafti sun lafuma nagaafattu. Lafum nagaan beekamtu. Lafuma akkasumas burqaan bishaanii armaatti diidii cina kunin ka durii saala baatu, ka iddi baatu, ka gugguufto baatu, ka bineensa adda addaa baatu akkasumas ammatallee bisaan aanaa nagamitti fayyadamuun armaa boroqanii gaaf duraanii luboomas jissan suni namii in lufeedha. Lufee aadaa qabcuuf balleesse gaaf aadaa balleesse lubooma wal gaafatanii itti kaasaniidha. Sabbi fuudhaa goonu fuudhaa luf jajjabaa dhufe luf suni gara aadaa deebisuufi luboom itti kaasan. Luboom itti kaasanii warri luboom itti kaasan sun ammoo armaan nagaan bu'ee laftan irratti kuuno eegee fula luboomi jalqabe kaasanii armaan baanaan nagaa buusanii nagaa asafatan. Gaafas laftan nagaan irbu'ee nagumsuniin buluu jirti. Gaar suniin gartaami. Gaar hambii sun jalqab qubatanii Mahamad Walaamoo fayyadanii qambarree guyyoo fayyadanii xooriin nu bira kaa'ette xooriin ofirra kaaftee nurra godaanaa jettee garan godaansifte jechuudha. Laftan durii luboomatti asitti bokkuu laf keeyyateedha. Qubannaa isiitiin dur qubannaa ummataatiin hin dursaa jechuudha. Gadaa abbaa gadaa Booranaa Daawwee Gobbo ta'uu danda'a. Yaa ture gaafas luboomiin bahee Booraan cuuf yaa'ee gad deebi'ee bokkuu eessan laf keeyyate. Arman laf keeyyate gaara kaan biyya kan gubbaan laf keeyyate gaara kan garta kan garan gula. Anirra laf keeyyate jechuudha. Bokkuu lubooma guyyaan jedhamellee hin qabu.